Ansi galatomi. Nabi kun tokkoof dhibbi saddeet as gubbaa jira. Okay, gaafii didikkaatu gaafachuu dandeettanii. Thank you. Yeah. Thank you everyone. Guyyaa galataa fi sagalateeffachuu seenne yeroo duraatiif laayivii waliin seenne hin beenu. Gasti gubbaa malee akkasini. Galata mafree. Thank you everyone. Actually she's attention seeker ግን ልመልስላት ባልና ሚስት እየለመኑ ነው በእኔ በኩል እግዚአብሔር ይስጥልን ሰርታችሁ ብሉ ኤሚ ሚልቶ ኮናፍ ገላቶም ቃሊያ ኖ ልመልስላት ይኸውልሽ እኛ ዝንጥ ያለን ሰራተኞች ነን እንሰራለን እንኖራለን ከፍ ብለን በእግዚአብሔር ማለት ነው ወዳጆቻችን ደስታችንን እየተካፈሉ ነው ዛሬ ደግሞ የተገናኘንበትን የመጀመሪያ ላይቭ ነው የምስጋና ሰዓት ነው እንዳንቺ አይነቱ ኔጌቲቭ ቲንከር የሆነ ሰው እዚህ ቤት ባይመጣ ደስ ይለኛል EMY ኤሚ ለሚ ብሎክ ሄር እንዳትመጪ ሁለተኛ ማለት ነው ሁለተኛ እዚህ ቤት ሰምታኛለች አትፈልሽ መንሳትሲ it's okay oh my goodness milton galate fane miltoko galatom oh my god namikum lama live nami oh my goodness namikum lama ተያት ቅራት ነው ቀንታ ነው ብዙ ነገር ነው ያሰለፍነው እኮ ብዙ ነገር ነው ያሰለፍነው ግን ያው እግዚአብሔር ይመስገን መቼ በጉሉ ባንገመኔ ቃሊ oh my goodness namkum lama fi diblama namikum lama fi diblama top gifteri kiya ansifani fi bito akfodonaቶች namoota gammachu keessin gammachu su qofa astashi destachi bas destachi ሰዎች ብቻ እዚህ እንድትሆኑ ነው የምፈልገው ሌላ ነገር ምንም ዛሬ oh my god Sadugaasta ni jirani onni running gammade chura maski mange namni hinjaalanneef namni hindinqisiifanne hinjiru muleeris akkuma sanna magaarii fi nama mala qabeessati jechuudha jalalle ijoollee kana lamaanii wal harkateetidha kan jiru wal argatu bicha osoo hin ta'initti maal dubbatan kan jirullee waliin laala jechuudha viidiyoo guutuu isaanii gadi buusu xiqqoondatti hin tolle so waan baay'ee tokko gammachuu keessa isaanii guutuu gammachuu keessa isaanii tuyyuu gubbaa isaanii irraa mul'ata jechuudha so meeqa keenya garuu kan akka kanatti waliif amanamnee akka kanatti jechaa fi waan namoonni odeessan hundaayyuu luka keenya jala kennee abjuu keenya fi ofii keenya walii amanamummaa keenya dhugaa goonee argisiifnee meeqa keenyadha dhugaa rabbi ani hedduun gammadee jalqaba irratti jechuudha obboleettiina obbolees kennaa bagga madde baga guyyaa jaalatama guyyaa kabajamaa kana argitanii ammayyuu kana ol guyyaa gaarii nu argisiisuuf teetanii nullee arguuf deemna jaalala ummata qaban akkaataan isaan itti ibsitan akkaataa isaan viidiyoo kanatti waraabanii haala baay'ee tokko das nama jedhu jechuudha maaliif sirboota aadaa Oromoo kutaalee Oromoo kutaalee Oromiyaa hunda ilaallatu keessaa filatanii kan isaan shubbisaa turanidha dhugumataan baay'ee takkaan itti gammade maaliif obsaa turanii jechoota namaa baay'ee lafa kaayanii dhugumaan jaalala isaanii dhugaa godhanii argisiisanii gammachuun keessa isaanii fuula isaanii gubbarraa yeroo argamu baay'ee takka hedduu takka namatti tola jechuudha. Eessattidha kan isaan viidiyoo kana waraabanii live akkamitti dabarsaa jiranii isa jedhus waliin kalaalu ta'a qubeellaa isaanii hoyyoomin gochuu hedanii maaliidhaaf miidiyaatti dhiyaatanii osoo gaa'ila hin geggeessin kan jedhullee gaaffii isinitti ta'uu hin oolu isallee isinitti himna jechuudha. Anqadumaatti nu wajjin firaasiniin jalqaba irratti garuu irra deebiidhaan baga gammaddan isiniin jedha warroonni immoo uf hin taane akka uf taatan muleerra barumsa fudhadhaa jechuudha warroonni dhiirotaa keessatti warroonni ofitti amanamummaa hin qabne ofitti amanamummaa godhachuu qabdanii dhiifama narraa ta'a jechuudha viidiyoo kanamaaf qabattee dhuftee rakkina baay'eetu iyyuu jira jechuu dandeettanii. Jireenya lafa addunyaa kana akka miizaanaatti wal mazana jechuudha gam kanaan
gadda gam kana gammachuudha kun gammachuudha hojiru kun gaddarra jira jechuudha maskiilleen mureelillee nama saba isaaniitiif quuqama qabuudha zaa kanatti as bahanii namoonni baay'een gara miidiyaatiin qeeqarratti kaasanii jirtan dam suuraa isaanii fa eksirra kaanii ijoolleen poost godhanii jiranii kun dogongora guddaadha koomentii badaa warri tolchaniif ni jiranii kun dogongora guddaadha yoo inaaffaa ta'e malee maaliif arrabsuun sirrii miti jechuudha akkuma nama kamitti wal jaalatan akkuma namni kamuu wal jaalatee wal argatutti wal argatanii addunyaan kun akkanuma jechuudha tokko gammadee hobulu tokko immoo gaddee bula gama lammii isaaniitiin gadda qaban jechuudha gama laayivii isaaniitiin gammachuu qabanii jechuudha kanaafiyyuu yaa'anii jireenyuma lafa addunyaattu akkanaa jechuudha ajandaa fiddanii hawaasa keenya kan rakkataa jiru irratti ajandaa fiddan jaanii eeksiirra haayatii jiran jechuudha kun dogongora guddaadha obboleessu keessaa bayyoo moonyummaa sammuu doofummaa keessaa bayiitii qaroome jechuudha lafa addunyaa tokkesi malee jireenyuma lafa addunyaa kanatuyyuu gaddaa fi gammachuudha kan guutame malee wanni maskii fi mooleerisin godhan takka hin jiru jechuudha yoo itti raaftan malee yoo jechoota keessan lafarra ga'anii lukaan dhiitanii bira kutanii jaalala isaanii dhugoomsan malee yoo saba isaaniitiif sagalee ta'an malee keessattuu maskiin jechuudha aadaa oromoo beeksisuu irratti aarsaa guddaa irratti kaffaltee arraba namoota baay'eetu isiif dhufe arraba sanillee ofirraatti dhiiftee mee maskiin aadaa uummata biraa beeksistee beektilaa aadaa uummata oromoo guddisuu irratti kan qindeeffataa turte jechuudha maskiini kanaafuu nama aarsaa isinii kafale tokko kabaja laatafi ilmi namaa waan nama ta'e qofaaf kabaja laatafi sijammar jechuudha warroonni koomentiin taane barreessitaniif suuraa isaanii sa'aatii kanatti isin ajandaa saba keenya rakkina uummata keenya jijjiiruudhaaf pikchara akkanaa fayyadamtanii maarree jinni jettanii kun dhiisaa jechuudha laayiviin mataa keessanii jechuudha kanaafuu miira keessaa baa warroonni miira naaffaa keessa seentanii ijoollee kan arrabsaartan miira keessaa baa gammachuu isaanii irraa qoodama yeroo maraa sammuu keessan doofumaadhaan hin guutinaa isiniin jenna obboleeyyan keenya baga argattanii waliin horaa waliin bilaa shuu siin jenne gammachuu sanirraa qooddanneerraa warra isin tole garuu viidiyoo kana laayikii godha yeroo baay'ee viidiyoo yoo hangadhiisu laayikiin gootan jechuudha maali mee sammuu keessan of gaafadhaa geetiitti gaffaltanii laayikii godhaa isiniin jaa sheerii illee godhaadha obboleeyyan keessan kamiyyuu kan gammachuu isaanii ibsatan gammachuu isaanii irraa qoodama gadda isaanii irraa qoodama sabni sabaaf jechuudha yeroo kamuu gadditanii ba'uu bichaadha hojiin keessan wayinni naati dhugaa isinitti himuudhaaf waan haasa'u baay'eetu irraa jira jechuudha keessattuu gara arsii arbaa guuguu irratti wanti hin taanetu dhagahamaa jira uummata viidiyoo biraati irratti isiniif qabadhee kan dhufu ta'a jechuudha kun dhimma guddaadha dhimma salphatti ilaalamuu miti gara abboomsaa boolee akkuma san gara arbaa guuguu jechuudha intarneetii cufanii uummata akka badaatti kan hiraarsaa jiranidha shaneetuyyuu siin bulcha jedhanii kun kaaniidhaan darara uummanni ifaa siin qabu ammaan tana cinqii keessa jira so garuu gammachuu dhala namallee qooddachuun bareeda jechuudha gammachuu isaaniis qooddatuun dirqama nuti ta'eeti guys kanaafiyyuu warreen ilaalcha biraaf keessa negatiifa of keessaa qabdan of keessaa balleessaa namaaf waan gaarii yaaduu sammuu keessan barsiisa sammuu keessan waan gaarii sooraa waan gaarii namaaf yaaduu ilaalcha gaarii qabaachuu qabdan kana achi maali qoy hanqa yoomii namuu arrabsitu isin hanqa yoomii haamilee namaa cabsitu isin kanaafiyyuu please waan akkasiirraaf qosadhaa inaaffa keessa galtanii waan biraa keessa hin galina gammachuu dhala namaa namarraa qooddama lafti addunyaa gammachuuf gaddaan kan guutamedha yeroo hunda ni gaddina gaddumaan xumura jechuun hin danda'amu laayivii keessan illee gammachuudhaan jiraadha warri akkasii warroonni bobbokokaa bulee jireenya isaallee negatiifadhaan guutee ni jiraami sababa xiqqoodhaaf bakka akkabaabii hundaadhaan ooduu akkabaabii hundatti kostor jechuuf fuula guuruu siras wanta akkasii kun gaarii miti waan lafti addunyaa qabu baruun barbaachisaadha saniin jaa kasi wajjin ture ani hanniidha viidiyoo kana laayikii gochuu inni raaffatina ijoollee kana eebbisaa waliif haadhiisu ammallee aadaa fi afaan oromoo akkan guddistan abdii guddaa irraa qabna akka namoota jibbaan keessaanii guutame akkuma san jaalala irratti faa rakkina walirra geessa